naafet juttu humaan jiran obboleeyyan rabbii malee ani lafeen haadhati yaa kaniin gaafa seeqa qaddeen kuno wayin si gabbaase nan baaf si sattareemi eena sattarte silkii tiyya naa kabali ana jaanamma silkii tiyya nama caccabsatana naa kabali meeqaan bitte riyaala suudii kuma dhibba shanii bite gaafa sanii naa kabali siifin kabala naa kabali ayyee siifin kabala silkii miti waa silkii oliitu na gaafatta rakkoon qabu waa silkii oliin fedhu silkuma tiyya bitii bakka naa deebisi ana tigettu namma silkiin caccabsatana deemtee tuma guyyaa lama bultee mucaaqii yaatutu maallaqa tokko kaniin biraa qabu dukkaanatti hidhaate maallaqa qabu jetti maallaqa qabdu isbii gaa silkii tan siin caccabsiise silkii tiyya tana gaa'an Itoophiyaan jira silkii intartana irraa silkii tiyya naa fuudhu waan keessaa qabu waliin hundaa waliin caccabsee hin jeelan maantan maa caccabsita tunis silkii osoo waa keessaan dabarfatin caccabsee abu'ati immoo gowwaadha gowwaaniiti san Itoophiyaa keessa namni du'uu irra qishaa deemaa na ajjeesaa jettee namatti dubbattee jechuudha. Ijoolleen na beekti waan taateef nama miidiyaa ta'aniin tuni siifi faayee jiru takka maal waltu gootan samaali bara kanatti bilbiltee Muniiraa dooraa lakkuma lamaan isinii kafalaa na ajjeesaa jechaa jirti ajjechaa si barbaaddi lubbuu ta'e gadhuudhaan jaan nan barbaaddu hin jeen faayee jiru hin gootu kas ijoollee sanii hin dubbanne isiis hin gaafanne akkuma guutaan itti fufe haasoo hojii haasoo hin anaaf isiini nagee ta'e hanganaa kiyyu qulqulluu isin gama dubbaatiin haadana heduu jirti. Osuma akkasi waliin teenyu halgadda kaatee biyya alaa dawwalte Kanaadaa dawwalte. Isin namni Kanaadaa jiru san na beeka. Isin maa ta'e ka'anaaf namni san waliin beeyne seete. Namni san nama muxawwaa nama sheekaati. Dhufuun isaan oolu booda lubbuu namaati. Dhufuun isaan oolu. Nama san saahiba isaarra dawwalte isin. Yaa obboleessa kiyyaa oduu aadaa fi qulleessu fi wajji jira dubbii sobaa takka waliin isinii Oromoo yaa obboleessa kiyyaa Muniiraatitu viidiyooti jarkaa qaba Muniiraa tana miidiyaarraa naa dhabamsiisaa mucaan kompiitaraan nama waa beeku nama qaceellootti fahama qabu nama waa beeku mucaan dhageeffadha nama waa hunda godhuu danda'u dooraala 500 sii kafalaa Muniiraa tana akka tiktaakiin fayyadamne akkas waa takka iimeelii isii waa hunda kan fayyadamne 500 sii kanaa naa godhi tokko lammaffaa suuraa isii shooppii godhi akka dhalaa gartee baalagee goggosanii naa godhi mormarra naa kaayi naa fidi dooraala kumaan sii godha mucaadhaan tole marabbaa mucaadhas fuudhee suuraa tiyyarra kaayee tolchee mucaa ansilaa wal beekuun kana walis saahiba isatti itti erge nama kana ni beektaa jeeri mucaan san nan beeku kana beeku beeka malee hay aboo Muniiraa nama diibadha waan tun dhugaadha silaa lakki dhugaami faayee jiruun na daleessiise faayee jiruu si daleessiise akkamiif bara kanaaf akkana jettee miidiyaarraa dhabamsiisuuf yaana Muniiraa aboo Muniiraan obboleettii gita rabbiitii michoon tun nama gartee fira tokkollee hin qabne namaan hedduu na dhiyaattu saahiba kiyya waan isin sii kan ibsu dhalaa sii kannaa michoota danaa dhiisii jeen akkasii boo tole marabbaa nin dhiisa eegate akkas jette anneen dhiisa rakkoon qabu mucaan achi narraa dhaabbate galgala ganama duuri sa'aatii dameer mucaaf telefoonaan qab goote wallahi wabillahi telefoona mucaa keessaan jiran naafi mucaa wajji haasa'u jirra dawwaltee dubbiin tana sanii akkam goote jetteen tam jeen Muniiraa kaa'etteen kana fuullee Yusuf dhaytee waliin dhageenya naafi fuulleeni iswiitiin dhaytee yaa iswiit misiyyoon tun telefoona kana udduu sii tana if keessaa massaate in amanne yenne caccabsite darbite in quufu jennaan telefoona illee caccabsite darbite waan kun dhumate mixiyyoon tun maa jalaa nafne intalti tun ilmaan guddifatti yaa bofaayaa jiruu tun maaliif hin dhiifne itti dhaytee kuulleen iswiit itti himte iswiit dhayteet isitti himte isin dhayteeti gurbaan ammaan telefoona kan keessaan jira haloo mistirri keenya bahee jira mistira keenya baastee jirta waan taateef nama eenyutti ergite jetteen gurbaa waliin quba qaban kanaan kan irra dalagu jiru kanaan an telefoona kan keessaan jira qabaddaa jiran mucaan maal jeen yoo hoggumatti natti himtu namni si bira jiraate malee na bira waa takka hin jiranii jee mucaan tole marabbaa achi walitti fufan isaan lamaan arrallee guyyaa lama dawwalte lama doggaa dawwaltu
shoppii san dhiisi narra naqaamte ta miidiyaa irraa galchuu naarratti hojjedhu ittiin taan naannoo Itoophiyaa dhaqaafi yoo dandeesse kootu anaan nolis irraa kafala wajji yaana Itoophiyaa masanuu mucaadhaan hoyi bilbila keessaan jira irra abshir jeen mucaan narratti lagu jirti mare hogguu kanaan dhaqee itti barreessee jabaadhu tapha bareedaa taphachuu jirtaa jeetiin koomantii itti barreesse sitti an dhaqee itti barreesse narra dawalte maal dhageesse maal dhageesse maal dhageenye jabaadhu yeetuma itti barreessee tuma rakkab godhee dhaabiyan as garagalteetuma muniiraa naan jette sagalee naan argite eega ati naan jette laal eega ati fiidiyoo si massaasisiisee si caccabsiisee akkana si godhe baati amata meeqa guutuu sirra shakkuu ture hirriba dhabe ani ganallee hirriba kan rafuuf wallaahi wabillaahi watallaahi si ajjeeseetiin qabrii si naqee du'uu barbaadaa naan jette hay obboleetiiti yamoo gundu lak goote fuute sagalee ergite san silaaniin dabarfadhaa lak goote fuute guna dhaggeeffadhe nuun finneewu cinaa tokko irraa dhaggeeffadhe lak goote fuute hay hogguu kanaan akkana dhiiseen maal miidiyaa si seenne taa'ee bu'e hedduu na dhagahamee taa'ee bu'e sagaleetti ergeetiin amma gaa arrabsee yaa sharmuutitti ta'uu duutee banaa anaa na bira jirtu anuu kanin sattaree huneetaa danuu kana siif oole sila nama biraa mana wadaaja si horte udduun teeti sila arrab ka biraa buute si gabbaate sila hanga ifu ajjeefte baga sila ifa ajjeefte wayyaadha galanni nama si oole kana qabaachuu qabaayii yeetiin amma sagaleetti ergee arrabseen isi booye as deebee telefoona kiyya kan lafa kaayatiin ifbira akkanuma dirkadhee kanumatti Osmaan boo jiru taa'u jiru ijoolleen xiyyaarafan Oromoo dhaggeeffadhaa namni lama dhufanii ulaa qabu na godhan faaya jiruuti kan adda baanee sa'a warabbal kaaba sa'a takkaaf cinaa jechuudha dhufanii qabu godhan gulaati sagalee gadi keessee yoomi konammoo raaddoon kun yoomi eeda michootii guddoo tanaa dhagaa ijoolleen tarraftee jirti ol deebi'u maa maulaan baniin hin jeenu suutatti maskootiitti jabanee laale hoggaa laaluu nama lama eenyu isin jennaan keessummaadha banii naan jaan isin eenyu keessummaa naan hin beekne eenyu isin jiru jarri armaa oliin cufaadhaa fuulli isaanii tokko duuba dhaabbataa tokko dura dhaabbatee kan hirkatee ulaa dadha'u jiran an ulaan bannee maskootiin banee banii naan jaan maali eenyu barbaaddanii hin jeen si barbaannaa banii jaan maali ol seennee ati nama miidiyaati waan si barbaannu ol seennee sitti himna ularratti na gaafatini nu ol naqii jaan hin naquu hin jeen halkan isaan tuni namni na barbaadu guyya dhufaa isin naquu deemaan jeen jeenitiin amma suutatti as deebi'ee silkii diga asirraa fudhachuudhaaf fudhadhee hogguna silkii isaan kanaa waraabajee maskootiin bakkattoon shabakaa shubbaakaa jira achii waan baase silkii tanaa harkaa butuu danda'anii shubbaaka bakkattoon silkiin banaa miti hogguna ni waraabajee isaan akkana godhe nu waraabu jirti jaanii arrallee si ajjeesuu baannu ganallee si ajjeemna janii kaanii yaanii jechuudha ani hoggusiin ka'een dhaqee namarra bilbile kuullee Yusuf irra bilbile kuullee na jalaan kaafi anneen irratti hin dawwale anneen hin kaafu iswiit irra dawwale yaa iswiit kunoo kana namni na dhufee akkanatti hin jira obboleetitti jira qananiin akkeetti duute akkasii hacaanuun akkeetti du'e akkana ani ilaan gammaan tana meeshaan tijjibiran jirtu tasiin na bira jira gadi hin baafne obsee fi dhoysee fi maallaqa gina nyaatte dhiisee fi ani haadha ilmootiin man kanaan guddifadha jeetiin usu jira jalaayee silaa hanga isin na kadhattuun adisiif irraa kadhachuu jira miin talatan uumaan godhee naa gaafadhuun jeeditti dhagi dhayittee gaafatte arrallee borullee iftaanillee Itoophiyaatti uummanni sanillee yoo jalaa baate borullee arrallee iftaanillee Itoophiyaa dhaqeetiifiin anaatu isiin akka duutu godhaa jettee malsii deebiste. Walumaa galatti Sweetii jechuudha. Anamma wallahi maaliif bocharee maanta wanti bochuuf hin jirtu maallaqa telefoonaa hin fudhanne sa maallaqa telefoonaa nu siibita ala lamba suutiin telefoonaa nu siibita nu kafalaa caccabsiisin jaan caccabsiisan telefoona wanni keessa jirtu anammoo ani ni dhufeef dhaggeeffadha anammoo ani ni dhufeef waan biraati miti arra dhugaa Itoophiyaa tana keessatti maalleen akka hunda si godha nama duuba jira isii Ameerikaas tanaan
Kanaadaas taanaan fira baay'ee qabdi nama maallaqa qabu hedduu qabdi nama duuba jira. Arra lubbuun tiyyatuun ilmaan kiyya kanaa yoon gartee tarii nama du'e Oromoo tun haadha geessu harki nama itti du'e harka faaya jiru qofa akka beekan si galtee ma maallaqni nama ajjeesa dhugaadha andalaadha gaardiyaan qabu nama eeguun qabu faaya jiru na ajjeesuun si na ajjeesuudha du'uun kiyyaas du'uudha sagalee tan waraabbadha dhageessanii ani takkaa dhalaa miti dhiiraaf booyeen beeku warri na beeku na beekaa isii dhiisii kan isirra dhiiraatiin gartee firraa dhorka garuu yeroo si qaqqabdi ilmaan kiyya kana malee uumaan qabne kanaan na qaqqabee si galtee ma walumaa galatti Monira Gaari amma Munira dhaggeeffadhu. amma waan hin godhan sagalee isiin waywaattee irraa masseessan haaqile irratti nachi ergee haaqile guddadhu kootu sagalee sanatti bane uummataaf. Dhaggeeffadhu. Munira Sagalee sanatti bane kootu haaqile guddadhuuti banadhuuti kootutti bane sagalee haadha uummanni haadha gahu. Banadhu. Dura yoo faaya jiru sunillee dhuftee asitti haasawtee lakkii ani waan kana booda Ani amma dubbii gabaabduu anis namaan qaba. Namni lafarraan qabanne. ni jirti. Dhageessanii lakkii namaan qaba lafarraan buqqaane. Nama gartee naa wajji dhaladhillee har'a yoo rabbiin tarabbiitiin har'a guuree kophaa jiraate Oromoo bal'oon qaba. Joon du'e ilmaan kiyya kan akkanaa guddisan. Faaya jiru lubbuutti jala zoorisaa jirti. Maallaqa kafaltee maallaqa namni lubbuutti jala baasaa jira. Kanaafuu ani akkanaa quba qabaa kan hawaasni kiyya dheengadda tanarra duute miti yoon san silaarra dheengadda hawaasa jecha akkanaa kan hawaasa bira kaayyatte. Qananiin san dhiini sii lafan batu. Ani kaniin jechuu barbaadumma karaa hundaanuu ani har'a faaya jiru na jala jirti na ajjeesuuf deemti. Kunoo waan inni itti qaba. Yoon du'ee sabni kiyya bal'aan akkanaa beeku waan takka kunoo isinitti dhaammadheetiin jira sagalee tana waraabbadhaa yoon du'e faaya jiruun na ajjeesee Oromoon akkanaa beektu asumaan dhaamsa kiyyaan itti baniif sagalee warri sagalee sii maama saata meeshaa sii waan inni masa'ee bane boo'icha isiin na boo'icha kanaa fi meeshaa sii masa'e. Sagaleen ni jirti. Bakka masaati. Sagalee laal Oromooti. Masaate sagaleen ni jirti Oromooti sagaleen ni jirti. Hadhattee rabbii dhiisii ilmaanuma kiyya kana laaletti faaya jiru kadhattee dhiifte garuu eega faaya jiruudha akkasi kadhattee dhiifte faaya jiruudha Muniraan dhiifte. Kanaafuu sagalee tana dura dhuftee eega isiin waatu akkasi kadhatti osuma faaya jiru haa